yeroo Jawaariidha musanii gaafa tokko du'aa goone afaan du'aa kun isinii galaamite du'aa goone yaa Rabbi Jawaari nafseedhumaan baasii mana hidhaa san keessaa jennee du'aa goone buusii wahiillee buufne akka sadaqaa goone jechuudha. Rabbiin Jawaariin mana hidhaa keessaa baase. Har'a garuu gaafa Jawaar ammoo maqaa Abiyyi yoo inni dubbatu ammoo hin haaraan deebise. Maaliif yoo isin jettanii laafaa kenna yoo nun jabeeffatin eenyutu dhufee nu jabeessa yoo jabaa kenna ammoo nun jabeeffatin eenyutu nu jabeessa. Okay, yoo nama beekaan tokko ol nu bahee jedhe yoo nu har'a salphifnee gadi qabne yoo nu bakka darajaa namni sun qaburraa gadi buusuu yaalii goone eenyutu nama sun nu jajjabeessa. Eenyutu jabaa kenna nu jabeessa eenyutu laafaa kenna nu qaba numa eeggata jechuudha hundi kennayyuu. Kan qabsaa'us nuuf jecha kan dubbatus nuuf jecha argitanii. Kanaafuu jennaan Oromoo kenna wal haa jajjabeessinu kan dhiiraas kan dubartiis keessattuu warri biyya alaa jirru kun wal malee wanti nu qabnu hin jiru. Kan wal awwaalus numa kan wal jajjabeessus kan wal hambifatus kan wal qusatus numa malee nama biraatii miti. Nuti warri biyya alaa jirru maatiidhuma tokko jechuu hin dandeenye. Haala jennaan ilma Oromoo tokko gaafa waa ta'e jedhanii hunda keenyatti gurra dhaaba. Dhaynee awwaalachuu haa ta'uu gara biyyaa galchuu haa ta'uu cidha isaa haa ta'uu gadda isaa haa ta'uu numa jechuudha. Maatiin ilma Oromoo biyya kana keessa jiru hadara waliin waanyinaa waliin qeeqinaa yoo nu wal jabeessinee jenne yoo waan gaarii tokko lafarrattis haa ta'u miidiyaa irrattis yoo nu hojjenne jenne sabni biraa jaalatee osoo hin ta'in giddiitti nu jala hirmaata. Giddiitti jechuudha. Yoo nu wal salphifne yoo wal nu ammoo akka hin taane wal goone namni nutti hawwuu miti gurra nu jala qabatu hin jiru nu dhageeffachuudhaaf waan nu hojjennus waan nu goonus jechuudha. Ifama wajjin haasaa ajandaa waan irra jiru dhiifnee waan adda addaa keessa galee yookaan gammadee ta'a yookaan ammoo gaddees hin jedhu miira wayii keessa galee jechuu danda'a. Yoo wanta hin dogongore kana keessa jiraattee jedhes dhiifama naa godhaati ajandaan ala waan isin jalaa ta'eef jennaani. Kanaati ana bireen biiftuun waan jiru irratti waliigallee irra jedhee yaada. Akka bireen gara hojii keetii deemiti yeroo barbaachisaa ta'etti nu dawwalii waa tokko nuti qopheedhaa jechuu barbaanneeti. Galatoomaa hundi keessanuu. Dame mimi wanya ada kabdan ibsadai galatuma isin yo gara hojii deemtes rakkoo hin qabu waan jirumoo hal keessan xumuru kabdan xumurtanii kan machu barbaanna eebbifamaa dhugaa dubbachuu. Nagaan hunda keessaniif haa ta'u sa'aatii dheeraa jala taa'ee dhaggeeffachaatiin ture baay'ee namatti tola. Dhugaa Abduu kana waan nan beeku caalaa wanti isiniin jedhu tokko yoo jiraate Abduu baraa fi jireenya kee Rabbiin maatii fi waatii kee lafa jirtu irratti siif haa eegu nuuf eebbifame nuuf jiraadhu. Dhugaa dubbachuuf taanan akka isaa kun silaa 4-5 Dubaay keessa jiraate ilmaan Oromoo akkanatti waliin qeeqxu akkasumas illee iddoo jajjabummaatti wal argannaa isiniin jechuu barbaada. Maaliif maatiin argeedha biiftuudhaaf iddoo akkamii akka qaban akkasumas jaalala akkamii akka qaban hubadhiis argee jira. Qaaman illee dhaqeeti jira. Kana durallee wanti viidiyoo waraabee isinii hojjedhe tokko hin jira. Isarraallee hubachuu dandeessu isiniin jechuu barbaada. Nuuf jiraadhu Abduu keenya dhugaa. Akkasumas ayinaafillee baay'ee itti dadhabanii micayyoo kana akka ilmoo isaaniitti ilaalanii yeroo baay'ee wantoota qeequmsa adda addaa otoo irratti dhiyeessanu akkasuma amala ishiitti fi yaada ishii hunda qabatanii akka ilmoo isaaniitti sa'aatii kanaan ga'uun even nama biraa osoo ta'ee guyyaa takka bira teechisuun namni keenya baay'ee ulfaataadha waan ta'eef isaan waa hunda ishee gaarummaa ishees qabatanii wanta hunda qabatanii sa'aatii kanaan nuuf gahanii jiru. Oromummaan isaanii baay'ee tokko waan baay'ee waan irraa baradhe jabummaa fi akkasumas namummaa isaan qaban hedduurraa argadhe jechuudha. Nuuf galatoomaa dhugaa.
Abdi, ani bakka ba'uun edaa nagaan oola hundi keessanuu keessanaa isin jedhee jira abdi isin. Okay. Aye family. Guys, abdi warri irraa fooloo hin qabne fooloo taasifadhaayi. Sumaanumoo ijoolleen biyya biraarraa gara Dubaay dhufuu barbaadan kan akka kana akka bareedaa kana gammachuudhaan warri mana madaamii keessan qayyarachuu barbaadan asumaan isa dubbisuu hin dandeessu waan ta'eef karaa keessaa hundi keessanuu fooloo godhadhaa ta'uu gizee barbaadanitti nama gizee kamittuu isiniif hawwaachuu danda'uudha. Kumaanaa kanaan amma oromummaadhaaf na gargaaree isinillee akkasan nama isin bira dhaabbachuu danda'uudha. Nama humna guddaallee qabuudha waan ta'eefoo sira kanaafuu jajjabeeffadhaa. Jabaa ofii abbaa jabeeffataa yoo nu isa jabeessine inni boru nutti gammadee arraa yoo biiftuu mana kana keessatti isa gammachiise bichaadha boru inni nama akka biiftuutti darbee waa gochuu kan danda'u yoo nani asitti isaan gaddisiisee maatii isaallee ilaalcha tokkoon laalee inni takka boru deebi'ee nama hin gargaaru waan ta'eef naa sila kanaafuu hundi keessanuu fooloo naa taasisaa'ee akkuma sana immoo ijoolleen biyya biraarraa gara Dubaay dhufuu barbaadan karaa keessa dubbisuu hin barbaaddu warri shamarranii ayinaaf warri dhiiraa immoo abdii dubbisuu hin dandeechuu siniin jedha. Dhugaa baay'een gammade baay'ee waan hin jedhu wallaalee har'a otoo rufa wayii deebi'ee edee sirriitti jedhe. Geetan urufa wayirra dhaabbadde sirriitti jedhesneedha. Dhugaa bara jireenya koo keessatti gammadee keessaa aarri guyyaa tokko waan ta'eef dhugaa maakin illee baay'ee karaa keessa illee ganama kaane amma ammaan afaan cinqamaa turte amma iddoon deemuun qabattee deemte malee na gaafa deebite immoo akka ishiin gammachuu dhageessu kanallee hin dasneedheera. Akkasii sinin jedha ayinaaf fi abdii fooloo taasifadhaa. Ijoolleen biyya kamirraa gara Dubaay dhufuu barbaadan tokkoffaa irratti ayinaaf lammata abdii fooloo taasifadhaa. Karaa isaanii dhufuu hin dandeessu jechuudha. Akkasii haadha manaa abduuti shinillee baay'ee haadha manaa bareedduu amala qabeetti dhugaa rabbi gaddee tokko nuyillee ishiitti buune turre yeroo san hin beektu dhugaa baay'ee nama obsa qabdu kan baay'ee nama faarsuun kunis booda waan biraa fidan nama nu godha hin faarsinu bakka walumaa galatti ishii nama gaariidha. Fooloo godhadhaa jajjabeessaa das nama jettu galatoomaa dhugaa. Akkasii dhugaa baay'ee namatti tola. Kanarraa ol bakka gaayis amma laayifii irra ba'ee shaaworii galee bittiin jedhee rifeensa kiyya kanallee akkuma ta'e godhee amma dhufee har'a jechuudha laa. Sirba nuu bantu eerfooniin kiyya shaarjarii qaba hinuma akka maraatu tokko ta'a. Karaa keessa booda gara gaggaranaa dawwale booddee gara gaggaraa bilis tole amma afaan qabadhu. Shaaworii galee meedaa sin jenne seenaa qabiyati. Meke nabau di debar damme. Nabau debar. Isuma saling kita lakosuma ke saling. Kasih ini dah. Meg zeta kon. Gammadde sasumarratti kofal. Yoo bochis yoo kaffayi sasumarratti bochi. tasgabbaa'e habibti tasgabbaa'e biftishaa tasgabbaa'e dugdaan dhungatanii hundaan dubbatanii citii kee baastee miidiyaa irratti hin dubbatin kana dura illee sitti maatii ture. Dhugaa dubbannoota kakkaani miidiyaa kanarra layyee hin qabu na jaalate illee kan na jibbe illee miidhuma kana maaliif kanarra guddina kanarraa naga'e miidhuma kana kufiitiin immoo namni tokko tokko gaafa na kuffi sun jibbina maaliif kufiitiin sun dirqama waan barbaachisuuf jireenya keessatti namni gizee hunda na jaalata jechuunii fi ani gizee hunda michoota keessan jiraadha yoo ta'e an jiraachaa hin jiru Senegale, maa akka dhukkubsattu wayitan of laala. Maqaan kiyya immoo hin kaawwataanan sooshaal miidiyaa irratti fammasaan jiru jechuudha. Senegale takka gammachuun miidiyaa kana miidiyaa kana. Miidiyaan si taphachee jechuudha bakka amma beeku. Sarara baasti safuun. Sartiin jirtu. Gastii jalan jirtu geetan bakka ishiin arraba baastu beeku. Esa jirti. Jirtu. Anatu baasee bar maqaa dubbisu wallaalti bar. Mee amma
guys namni dhibbi jaaf torbaatamni jaatamna sirra jirtan kun aynaaf fooloo taasisaa Aynaaf ergadhaame please hundi keessan. Please haadha manaa kabajamtuu fi jaallatamtuu akkasumas obsa qabeetti jajjabee nama on haadha ko. Nama beekuun nama ibsaa bara. Fakkeenyaaf osoo hin ta'in namni tokko osoo hin argin si ibsurra kan si arge yoo si ibse baay'ee namatti tola dhugaa waaqa. Aynaaf nama addaa nama obsa qabu akkasumas nama waa hundaan nama